Tun kopi sansankaati akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota keenya. Kopi sansankaa torbaanitti karaa GMN-tiin yeroo takka isin dabarti. Kopi sansankaa immoo keessummoota garaagaraa torbaanitti yeroo takka qabannee dhiyaanna. Kopi sansankaa teenya har'aatiin ammoo keessummaa addaa tokko qabannee jirra. Keessummaa keenya kanas gaa afaanuma isaanirraa wal bartanii hanga dhumaatti nu wajjin ta'a. Hayyeegaa Taajuu Dabbal yookaan Taajuddin Hassan baga gara jirra miidiyaa neetwork yookaan GMN kopi sansankaatti dhufte. Mee GMN-tti yeroo jalqabaatiif dhufte moo arruma dhufte GMN irratti? Arrumaan dhufe kana dura dhufee hin beeku. Akkasii. Hayyeegaa jalqaba daawwattoota keenya wajjin wal baruu fi Taajuddin Hassanii Taajuu Dabbal. Ana immoo Taajuu Dabbalittiin dura si baree maaliif Taajuu Dabbal siin jedhan abbaa kee dhiisanii? Dabbaalitti waan hin dhaladheef naannoonni ani itti dhaladhee guddadhee godina Harargee Bahaa Baddannooti Dabbaale. Waan hin achi dhaladhee guddadheef Taajuun immoo artistoota Oromoo keessana duras lama fikkasni jiranii sanoorraa kan ka'e Taajuu Dabbaal jedhan. Adda baasuuf? Naannoo dhaloota kiyyaati. Dabbaal sun teessuma lafaa akkamiiti? Gaara moo lafa moo dabbaaluma sanuu fa'a? Dabbaal jechuun gaara mul'ataati. Gaara mul'ataa jechuun gadaameessa artii fi qabsoo Oromooti. Seenaa qabsoo Oromoo keessattis boota guddaa qaba. Kanaaf fugug mooraan qabsoo Oromoo fugug waan ta'eef achuma Dabbaali sunis. Hayyeegaa yeroo gara qophii keenyaatti seennu Taajuu Dabbal yookaan Taajuddin Hassan nama aartiiti jechuun dhagee jechuudha. Akkamii aartii siif? Artiin nama aartiiti. Artiin isna keessa jirti, anis artii keessan jira. Anis artii keessan jira, artiin na keessa jirti. Artiin isna keessa jirti, anis artii keessan jira, nu lamaan walumaan jira. Akkamitti? Ijoollummaarraa kaasee artii hedduun jaaladha. Sirbaatumaan guddadhee sirboota afaan Oromoo garaagaraa kan Qadiir Sa'iid, Ali Birraa, Qamar Yuusuf sirboota hedduun jaaladha. Jaalaluma isaa waliin guddachuun beeka malee yoom akkan jalqabe hin beeku. Meegaa anis artii keessan jira, artiin na keessa jirti jaa. Artii keessa jiraachuu fi artii nama keessa jiraachuun akkamii? Artii keessa jiraachuun ati fedhii qabdaa, hawwii qabdaa, ga'umsaa fi xuuncaa gayaa waan san ittiin calaqqisiisiftuu fi ibsitu hin qabdu. Artii keessa jirta garuu? Artiitu si keessa jira malee ati artii keessa hin jiru jechuun yoo artii dhiiftee naa gahe bakka bu'aa bahii qabdi baay'ee bu'aa bahii fi bakka fatanaa baay'ee qabdi artiin kun keessumaa akka artii Oromootti wareegama jajjabaa isa kaffalchiisa. Kanaafuu bakka naa gahe dhiise keessaa bahee yoo jettee isiin sin dhiiftummaas bakka ati dhayite si jala dhayite. Yoo artiin si keessa jiraatte? Yoo artiin si keessa jiraatte. Yoo inni artii keessa jiraate immoo yoo akkuma sirba toleeti. Yoo haalli achi jiru mijataa ta'e itti fuftaa jetteetuma sii taati. Humaa sitti mul'ata waanuma si dhufe takka gootaa beektaa wallaalum bilisummaa wallaala caaleen jiru beektaa. Waanuma si fakkaate takka gootaa yoo haalli achitti si mijanne dhiiftee deemtaa jechuudha wanni si dirqisiisaan jirtu. Ani immoo lamaanuu na keessa jirti anis keessaan jira walumaan jirra waan ta'eef yoon dhiisee naa gahee jee deemes na jala deemtee na deebifti bakka hin jirutti. Artii? Meegaa Taajuun nama artii qofaa miti. Akkuma artiin isa keessa jirtu artii keessa jirtu Taajuun siyaasaa keessa ni jira jechuun dhagee. Nama siyaasaatti illee Taajuun akka ta'e nu wadhee jechuudha. Akkuma siyaasa biraatii miti akkuma qeerroo Oromoo kamittuu. Akkuma ilmaan Oromoo kamittuu siyaasa jechuun qabsoon Oromoo maatumarraa hoo kaasee roorrifama jabaa ijoollummaa kiyyarraan harkaa turee harkaa guddadhee eegan an guddadhe boodas wanti sun ittuma fufaa dhufe adda cituu hin dandeenye waan warri kiyya keessa dabre waan ta'eef aniin dhaale waan ta'eef hamman danda'u cirracha tokkollee darbachuu yoo ta'e dirqama ta'ee argame. Waanuma qeerroon Oromoo wareegama qeerroon Oromoo kamuu kaffalaatuma agarraa gahe. Meegaa asirratti siyaasaa fi qabsoo yeroo tokko siyaasaa fi qabsoo akka tokkotti haasuun yookaan haasoo ni jira. Siyaasaa fi qabsoon garaagarummaa qaba itti adda. Siyaasaa fi qabsoon garaagarummaa ni qaba. Qabsoo ati qabsooytu sun hawaasni sun roorroo jalaa bahuuf gabrummaa jalaa bahuuf bilisummaa fi birmadummaa isaa gonfachuudhaaf kan ati ittiin tajaajiltu sun siyaasa.
Siyaasni sun immoo nama tajaajiluu barbaada. Gochi namichi sun hawaasa san gabrummaa jalaa baasuuf bu'aa bahiin fatanaa wareegamni inni kaffalu sun siyaasaan hoogganama. Kanaafuu waan adda baafamee ilaalamuu miti siyaasaa fi qabsoon. Fakkeenyaaf amma qabsoo beekanii siyaasa yoo ilaalan yeroo tokko namoonni nama siyaasaa kan ta'iniif yeroo itti qabsaa'u garta. Fakkeenyaaf akkuma tuu kaasitee ijoollummaa irraa kaasitee qabsoo keessa ture warra keenya akka qabsaa'an argeetta. Garuu ammoo warri dursuun siyaasaa beekuu dhabuu danda'an qabsaa'uu qofa danda'an. Kanaaf qabsoof siyaasaan garuu garaagaraa wal qabataa jechuudha. Akka nu baddeetti. Anaaf warra durtu siyaasaa beeka warri ammaa siyaasaan beeku anaaf. Maaliif yoo jette akkuma Oromoo waliigalaatti yoo fudhattee nuti ijoollee ilmaan abbaa gadaatiif hin jenna ijoollee haadha siinqeetiif hin jenna bara dukkana sanitti bara wallaalummaan cimaan ture sanitti ummata ittiin bulmaata sirna gadaa kana qopheesse abbootii keenya tahanii jiran. Sirni gadaa kun falaasamni kun addunyaadhaaf wabii ta'e addunyaaf madda nageenyaaf furmaata guddaa kanne bara dukkanaa sanitti sirna gadaa addunyaaf furmaata ta'e kana sirna siinqee kana abbootiin keenya qopheessan ati har'a dhaloota qubee ofiin jechaa dhaloota barate waa hubate ofiin jechaa sirnuma abbaan kee lafa sii kaa'e sanitti buluu dadhabdee akkamitti warra kalee isaatiin siyaasan beeku ati ka qophaa itti buluu dadhabdee bara. Inti ijoollee abbaa gadaatiif hin jechuun naman saalfachiisu hamma isaa kana. Karaa biraatiin ammoo dhaloonni abbaa gadaa kaleessa sirna gadaa qopheesse sun sirna siinqee qopheesse falaasama addunyaa irratti akka ati argitu kanatti leellifamaa jiru kana ka qopheesse sun jiran abbaan gadaa irra jiru garuu ijoollee isaa lamman walitti araarsuu dadhabe. Mee abbaan gadaa isa jiraarra yoo jiraate maaf ijoollee isaa gaafa mufatan walitti araarsu garafee walitti araarsu haasawee araarsu abbaa gadaa irra ilmaan isaa jidduutti araara buusuu dadhabeetu abbaa gadaa bara saniitiin siyaasan beekuu gaafas jaa ummata santu siyaasa beeka dhaloota kanatu siyaasa wallaale akka mizaana kiyyaatti. Hanga ammaatti qabsoon Oromoo bu'aa buuftee jirti jettee adda yookaan immoo yoo bu'aa buuftee maal buufte? Bu'aa yoo buusii yoo qabsoon Oromoo hanga ammaatti maaliif bu'aa buusuu danda'atti jettee adda? Qabsoon Oromoo bu'aa buufte. Qabsoon Oromoo bu'aan isiin buufte haga ammaatti kanatti mul'atu. Oromoon haga diinni nu sodaatu. Jiraa Oromootii miti reeffa Oromoo haga diinni nu sodaatu. Silaa if barre walii hundimnu ture. Garuu hanga reeffi Oromoo sodaatamu diinatu beeka warra sodaatutu beeka. Bu'aa buuftee jirti qabsoon Oromoo bu'aan isiin buufte kana. Miidhaa hoo'inyifarraan geessee qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo guutumaa guututti baafneetti kaabaaf kibbatti akka malee miidhaa geessifte. Arroo fayyadamaa faayidaa fiddee jirti. Warri maqaa siyaasa Oromootiin sagaggaaluu fi warri maqaa siyaasa Oromootiin daldalu bu'aa argataniiru. Oromoon kanaaf qabsoon Oromoo bu'aan buufne moo buufte jennare amma? Bu'aan isiin buufte warra siyaasaan daldaluuf bu'aa buufte. Uummanni achuma jiran mara. Qabsoon Oromoo warra siyaasaatiif bu'aa buufte malee? Warra siyaasaan daldaluuf warra siyaasa Oromootiin daldaluuf bu'aa buufte. Oromoof bu'aan buufne jechuudha. Oromoof bu'aan buufne. Maaliif buusuu dadhabdeen Oromoof? Warra kanatu karaa cufa. Warra maqaa siyaasa Oromootiin daldalu kanatu karaa cufa. Uummanni Oromoo immoo maqaa qabsaa'otaatiin ilaala waan ta'eef uummanni namuma kiyyatu akkana na godhe jira. Amma uummanni Oromoo akka nama hallayyaa lama yookaan qilee gurguddaa lama jidduu jiruuti. Yoo gara na gorte tana buuta yoo gara na gorte tana buuta maaliif ilmaan kee kana kam deeggartee kam dhiifta. Meegaa qabsoon Oromoo gartuu murna tokko qabsoon Oromoo bu'aa buuftee bu'aan uummata Oromootiif buuftee hin jirtu qabsoon Oromoo warra siyaasaa qofaaf daldaltoota siyaasaa qofaaf bu'aa buuftee jenne. Mee qabsoo Oromoo kana keessatti yoo qaama kamtu caalaa miidhametti adda? Qaamni caalaa miidhame uummata Oromooti. Qaamni caalaa fayyadame daldaltoota siyaasaa Oromooti. Kanuma hiika biraan qaba. Uummata Oromoo ni miidhee daldaltoota ni fayyada jechuudha. Uummata Oromooti katti miidhamaa. Daldaltoota siyaasaa warra jennu kana adda baasnee beekuu dandeenya. Daldaltoota ta'uu isaanii warra gaafii akkasii jala deemuu daldaltoonni kun simbuu bulchan. Maaliif yoo jette gootota Oromootii fi qabsaa'ota gameeyyii akka addunyaatti illee yoo fudhatte waan ittiin jijjiiraman hin qabne yoo isaan wareegaman argita. Abaluu baaruu tumsaarraa kaasee haga guyyaa irraatti nama isaan ajjeese takka agartee ni beektaa? Namni ajjeese beekamee beekaa? Maaliif? Maqaa siyaasa Oromootiin
mooraa qabsoo Oromoo keessa bulguu baay'ee jira. Ajjeesee si wajji barbaada akkamitti argatta? Nama meeshaa ta'e si jalaa hatee hattuu si waliin barbaadu umurii numa barbaadda malee argachuu hin dandeessu. Maaliif? Aanaa ta'e si waliin barbaadaa jira. Kanaaf bulguu maqaa siyaasaa Oromootiin siyaasa Oromoo keessa maaddeeffattee jirtutu gameeyyii fi qabsaa'ota waan ittiin jijjiiran hin qabne kana balleessaa ture. Kanaaf namoota isaan ajjeesanis argachuu hin danda'u. Durirraa kaasee qabsoo Oromoo keessatti siyaasa Oromoo keessatti durirraa kaasee warra akka Baaroo Tumsaa fa'arraa kaasee qabsuma mooruma qabsoo Oromoo keessatti warra qabsaa'ota nyaatanii jira. Isaan sun immoo bulguu qabsoo Oromootiitti. Uummanni Oromoo yoo bulguu qabsoo Oromoo haatiitti kana baruu dandeenye jira hanga guyyaa irratti. Uummanni Oromoo ni beeka. Waan qabe takka ni beeka. Yoo waan kanarratti fookas gootu taate namoota waan kanarratti xiyyeeffate jala jalaa si guuran isaan kun maaliif qabsoon Oromoo kun itti fufee xumura akka argatu goolabamee uummanni kun bilisa ta'e akka jiraatu barbaadan maaliif gootaraa isaaniif duuba laalaa deeman waan ta'eef gootaraatu jalaa irrata. So qabsoon isaanii madda galii. Afaan Oromoo dubbataa bara akka ka'e safuu fi aadaa fi duudhaa Oromoo guutuu beeka akka ka'e. Bulguu qabsoo Oromoo kana qabsoon madda galii jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Yeroo ammaan tana uummanni Oromoo durirraa kaasee qabsaa dhufee dadhabaa dhufee akkuma turee fukaastee dhaloota dur abboota keenyaatu nurra siyaasaa beekattee qabsoollee isaantu irra geggeessettee uummanni Oromoo yeroo ammaan tana haala amma jiru dhaabbannee gaafa laallu garam deemaa jira garamitti deemaa jira. Amma gara itti deemtu gara kanatti deemti jettee ibsuudhaaf akkuma reefu siin jee shaggar duubaan jira yaadamme intoottoon diirama duumessaa roobee galaana yaasee duruu gurraacha garaan isaa jenneetuma dhiifne amma. Maqaa keetiin maal yaadamme jarruun dhaanuuf nan naannahu bara baraan dhaanamuun kan koo booddee sumaafuu gaariin ta'u. Haala amma jiruun bakkuma qabsoon irraa kaate beeyna malee gara isiin itti deemtu tilmaamuun rakkisaadha. Walumaa gala wanni kaasuu barbaade uummanni Oromoo qabsoonis haa ta'u siyaasaanis haa ta'u diinagdeenis haa ta'u hawaasummaanis haa ta'u garuu isaan deemaa jiran beekamu. Shofeerri qabsoo kanaa jira jechuudhaaf qabsoon shofeera hin qabne ni jirti hin jirtu shofeerri numa jira garuu shofeerri haala amma biyya kana keessa jiruun kamtu biyyaaf dhiiga kamtu dhugaaf fiiga kamtu dhugaa dhiisee cubbuu jala fiiga. Dhaloonni kaleessa utuu hin baratin qeerroo fi qarreen Oromoo ayyoolee fi abbootiin Oromoodhaa dhiiga dhangalaasanii lafee caccabsanii hawaasa kanatti siree ijaaran. Wallaalaan waliigalee siree sabaaf ijaare beekaa wallaalee kan ijaarame diigaaree jettaarra. Meegaa jalqaba Taajuun nama aartiiti akkuma tu jettee aartii wal keessa jirra jettee hanga ammaatti Taajuun albama sirbe yookaan ammaa sirba sirbee qaba. Taajuun aartii roga kamiin Taajuun aartiitti hirmaatee jira hanga ammaatti. Rogniin ani ittiin hirmaadde akka dandeettii qabutti wallisaadha. Walaloo fi yaadaloo isiniin hojjedha. Hamma ammaatitti hojii uummata biraan geessanii qabda jechuudhaaf wallistoota garaagaraatiif kaniin hojjedhe qaba. Akkuma sila siin jee bilisummaa wallaala caalee hin jiru siin jeetiin ture. Yoo waa beeyte si dhiba wanni hundi akkanuma kaatee akkam fakkaanne ta'uun si dhiba. Kana jechuun koo gaafan dura Finfinnee dhufu artii kanaan hojii kanan hojjedha jee hojjedha albama guutuu saampila hojjedheetiin dhufe qaxxitaa Kadiir Martuutii wajjin walitti dhufnee Kadiir wajjin utuun taa'u Kadiir akkuma ati beeytu guca artii Oromooti Kadiir jechuun mataansaa. Gaafa laalu xuunchaa gayaan qabu. Ani achumaan Kadiir wajjin gara waggaa 3 fi isaa oliin ture xuunchaa waan kana hojjechuuf na barbaachisu san waa'ee muuziqaa barachuun qaba, hubachuun qaba, ilaaluun qaba, dhageeffachuun qaba. Waan na barbaachisu sanan guuttadhe ergan guuttadhe booda immoo artittiin seenne ammas barumsa duraan kutaa jarraa gara 7 dabareen Finfinnee dhufe jalqaba waan sedhibu barumsatti hin deebi'e 7 irraa kaasee barumsa eegan xumure booda immoo ammas muuziqaa hamma tokko irra deddeebi'ee furuuf godhee san booda artistoota garaagaraati muuziqaa garaagaraa sirboota garaagaraa hojjedhe amma qophiidha amma kana booda hojjechuuf hin deema bara keerruu san audio tokko sirba paarlaamaa qofaaf sirbame tokko. Mee osoo jennu Taajuun
akkan dhageetti akkan beekuttis artistoota hedduudhaaf keessaafuu gama barreeffamaatiinis gama yeedalootiinis haa ta'u artistoota hedduudhaaf walaloos yeedaloos kanneen jira. Hanga ammaatti artistoonni ati walaloonis haa ta'u yeedaloonis deeggarti. Akka fakkeenyaatti eenyu faadha? Galaanaa Gaarumsaa albama Baallii keessatti sirba Fororoo jedhu walaloos yeedaloo sanatu hojjetee fi Saadaam Huseeniif sirba Shantamee jedhu tokko anatu hojjetee fi Khadiijaa Hajiitiif Hadasoo Mayree yoo hammata feete Oromoo Caallaa yoo daawwata feete kan jedhu hojjetee fi Hadasoo Mayree kan jiru Khadiijaa Hajiiti. Khadiijaa Hajii albama bara darbe eebbisiiftee kana keessa jedhee isiifis hojjedhee baay'een hojjedhe sirboota gadhiifamanii fi kan ganaa gadi hin dhiifamne gidduu. Gara Fororootti hogguu dhufnu Fororoon sun anaaf sirba seena qabeessa. Hiriira guutuu Oromiyaa addabaabaayii masqalaatti goone san irratti warra hiriira sana fuuldura ture keessaa yaani ganama sa'aatii 12tti achi geenyee hiriira gaafa jalqabnu booda akkuma argaa turte sana wayyaaneen dhufee akkuma nama midhaan tumu akkasumatti nu tumanii bokkaan akka malee roobee yeroo dheeraadhaaf roobni suni tarkaanfii isaan nuuf yaadan badii isaan nurratti yaadan san harkaa akka kashafu yaada akka jijjiiran taasise san booda asii fe'anii Hawaash Sabaatti nu geessanii Hawaash Sabaatti itti hidhamne. Maal jechuu barbaadeeti roobni yeroo sanitti masqala addabaabaayititti bakka garaagaraa nu roobaa ture suni akka isaan yaadan san ni fashaleesse. Kanaafuu yaa Rabbi roobni kun addanchitinii yaada jiru Fororoo yaadni jiru achiin dhalate jechuudha. Masqala addabaabaayidhaa hamma Hawaash Sabaatti ittiin hojjedhe zeemaa sana. Okay, waan ajaa'ibaati. Seenaa wajjin wal qabata gaa'ee seenaa haggeeta jiru waan wal qabachuu danda'u. Walleen tuni yeroo mee Fororoo jechuun fakkeenyaaf warreen beekni jiran fakkeenyaaf nam beekata. Akka hawaasa Harargeetti Fororoo jechuun amma fakkeenyaaf bilbila namni si bilbilee gaafa kaaftu maal jetta? Hello jettaame addunyaa guutuurra akkana. Jechi biraan jiru. Hawaasni Harargeettis akkasuma san Fororoo yoom gaafa rooba dhabee caamsaan midhaan jalaa balleessuuf ka'u aduun midhaan jalaa balleessuuf ka'u yaa Rabbi Fororoo jecha waliigaltee hawaasa Harargeetii fi Rabbi isaan uume jidduu jiru yaa Rabbi Fororoo jennaan ni roobaaf jechuudha. Kadhannaa roobaa jechuudha. Kadhannaa roobaa. Fororoo jechuudha. Fororoon garuu yeroo roobaa. Yaa Rabbi nu roobsi qabamnee jirraan nu furii jechuudha. Jecha waliigalteedha hawaasa Harargeetii fi Rabbi isaan uume jidduu jiru jechuudha. Gaafa qabamtan san duba gaafa qabamtan sanii. Yaa Rabbi bokkaa rooba kana dandhaabinii Fororoo. Yeroo san jettanii yeroo wayyaaneen bakka takkatti isin walitti qabdee isin rakkitte Fororoo itti jettanii. Fororoo yaadni ogisiisanii yaada irraanfadheetiin ture. Fororoo yaa Rabbi rooba kana dandhaabinii maaliif waan hin taane nutti yaaduu deeman uleedhaan waan nun godhin hin qabanii nu caccabsanii nu fixanii. Kanaafuu ilaalchi isaan nuuf qaban nu fixuudha malee carraa biraan qaban haga galgalaa hogguu roobni roobe yaadni sun jijjiirame jechuudha. Mee kanuma wal qabatee Fororoo jettee sirba Galaanaa keessatti dandabaan dachaaf na gurbee goota horree goota mirree moo goota horree? Murtuu guutuu kootu mirree dandabaan dachaaf na gurbee leenca horree. Dhugaa dubbachuuf sirbi kuni Fororoo duubaan fidee itti laxxafe Galaanaan. Fororoo akkuma hojjedhee fi fixetti maal godhee sirba Kadiir Saidii dhiichisni Harargeedhaa kun baay'inaan as ba'ee irratti hojjetamee hin beeku. Riitimiin kun aadaan kun aadaa haarawaa jee gaafa neemu Kadiirillee akkasii sirbee turee jee bira kaasee mee sirbii murtii guutuu kana gizeen sirbuuf jaalatee du'e Galaanaan boodarra fidee itti laxxafe jechuudha dhumarra. Sirbi suni walaloo yoon dogongoruu baadhe ragaa qabatamaan qabu abdii qophuma jeetii yaada sirbi suni arattochi albama jaamu keessatti Kadiir Said murtii guutuu san sirbee ture. Galaanaan jaalateetuma dhufee fuudhee Fororoo gama dhumaatiin itti laxxafe. Fororoo itti laxxafe? Murtii guutuutti gara dhumaarraa murtii guutuutti fide jechuudha. Meegaa osoo jalqaba dannabaan dachaaf na gurbee leenca horreeti moo goota mirree? Leenca horree. Dannabaan jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf? Dannaba jechi jiru kuni afaan Oromoo haga ani beekutti tokkummaa haa ta'u malee ulfinni jecha dannaba jiru kuni tokkummaa oli.
Fakkeenyaaf layni mormor yaa'aa jira miti. Amma giddibii Itoophiyaan bishaan kuufattee jirti. Bishaan sun kuufamee giddibiin sun eega guute booda akka nama hulaa kana duraa fuudhuu hogguu fuute humna bishaan sun ittiin bahu sana argite dannaba jechuun akkasi fakkaata. Humna tokkummaa jechuudha. Humna tokkummaa. Tokkummaa tahee garuu osoo irraa nafne bakka takka waan si dhoohu takka. Walumaa gala dannaba jechuun tokkummaadha. Tokkummaadha garuu tokkummaa oli. Tokkummaa keessaanaa wanti haafu hin jiru. Bakkuma takka waan si dhoohu. Maal jechuun wayyaanee qeerroon Oromoo ittuma dhoohee bakka takkaatti jigee geggeesse malee taankii fi baankii fi snaayiparaa fi matariyyaa sin qabu ture bara dannabaan geggeessine malee. Dannaba jechuudha. Tokkummaa olii jechuudha. Akkasii. Ayyeegaa asirra dhaabbadhee gara osuma aartii keessaan baane yeroo hedduu hubannaa takkaa jira hubannaa anaafis waan hin galle tokko aartii fi aartistii fi wallisaa jidduu garaagarummaa jiru akkami. Yeroo tokko maaliif namoonni akka tokkotti hubatantu jira. Fakkeenyaaf wallisaas cal jennee jennaan aartistiis cal jenneetuma jennaan jechuudha. Garaagarummaan wallisaa fi aartistii jidduu jiru maali? Garaagarummaa ni qaban isaan? Garaagarummaa bal'aa qaban. Wallisaa jechuun walaloos yeedaloos abbaa federaa sirba haa fudhatu nama sagalee wallisu jechuudha. Nama sagaleedhaan wallisu. Hawaasni Harargee maal jaabeetta if qofa nadhoseetuun shukaara adda arbaaftii jedhan. If qofa nadhoseetuun shukaara adda arbaaftii. Sirbuma takka naxalaa sanuu waan gandaan dhaquun hin taane takka. Sirbitee gaddiiftee artistii abaluun jaamaa jaanii warra si cinku jira. Inni kun artistii miti jechuudha. Artistii miti akkama qaanyiidhaa miti akkamitti namni sirba takka sanuu barsumaaf sirba malee bacancara atiifumaa walitti bacancartee achi dhayitee cabayitu kana. Namaaf sirba ta'uu hin danda'u bara. Kana sirbitee yuutuubii irra gatee argamte qofaaf artistii abaluun jaama namatti ulfaachuu mala. Maal jennarre? Artistii jechuun nama yeedaloo qopheessu, nama walaloo qopheessu, nama wallisu, nama muuziqaalee garaagaraa taphatu ulaagaa mataa isii qabdi. Nama ulaagaa guuteetu artistii ta'a. Gara sadarkaa garaagaraati. Malee singilii tokko yoo walliste artistiin jaamtu? Haaran jaamu akkamitti jaama? Bara sun sumaa fi sirba malee namni sin simannee bara mootummaa. Hedduu sana digirii jira jechuudha wallisaa fi? Fageenya guddaa jira malee. Fageenya guddaa jira. Wallisaa fi artistii jidduu jechuudha. Meegaa jecha dannabaa dachaaf naannaa deebistee jirta. Aartii keessa akkam baanii biyyeetumaan aartumarra naanna'u jira. Artistoota hanga ammaatti Oromoon artistoota hedduu qabdi. Akkasumas wallistoota hedduu qabdi gaamma adda baafannee jira artistii fi wallisaas. Akka gaati jettetti artistoonni muraasa lakkoo isaanii. Hanga ammaatti artistiin ati hedduu jaallattuu fi dinqisiifattu. Jireenya kan kee keessatti akka nama aartii tokkotti haa ta'u akka nama dhuunfaa tokkottis artistiin ati hedduu jaallattuu fi dinqisiifattu eenyu artistoota Oromoo keessa? Artistiin Oromoodhaa dhugaa dubbachuuf ka tuffatamu hin jiru. Maaliif yoo jette akkanumaan lafaa ka'ee eenyummaaf jecha waan kiyyaa na jenna harkaa baduuf deemti jechuudhaaf jecha afaanuma Oromoo aadaa fi duudhaa Oromoo kana tinnisuuf jecha akka namaa sirbee osoo irraa humaan arganne yoo nama wahii irraa qarshii 5,000 argate geessee garaa duwwaa geessee kafalee sirbee isa deebisee itti xiqqaachaadha hojjetaa kan tuffatamu hin jiru. Haa ta'u malee immoo artistoonni nan dinqisiifadhu hedduudha. Ali Birraa fa'aa qabna. Ali Birraan kun ibsuufuu namatti ulfaata beektaa rakkisaadha. Ali Birraa akka artistii tokkotti artistiidha jettee waa'ee Ali Birraa haasofisee ibsa gayaa waa'ee Ali Birraa kan nu ulfaata. Qamarfaa jira. Wallistoota ibsuufuu adeemsi isaanii sitti ulfaatu. Hedduu jira baay'eedha kan hin dinqisiifadhu. Mee asumaanuu aartii Oromoo keessa gufuulee jirantu gufuun jiru. Fakkeenyaaf namoonni dandeettii qaban garuu gara aartiitti hin bahin hedduutu jira. Garuu kan dandeettii osoo akkuma tureefu jettee kanneen dandeettii hin qabne carraa bahuu argatan hedduutu jira.
warra dandeettii aartii qaban kana yookaan dandeettii wallisoo qaban kana akkam baane gufuuleen aartii Oromoo keessa jiran akka nama aartii Oromoo keessa jiru tokkotti maal jettee yaadda? Akkuma sila waa'ee qabsoo Oromoo irratti bulguu maqaa qabsoo Oromootiin mooraa qabsoo Oromoo keessa jirtu siin jeessan asiinis biraanchii qaban. Mooraa aartii tana keessa hoggaa dhuftes garee biraa jira. Duubaan immoo walitti hidhata qaban. Si kadhatee, si gaafatee, si barbaadee, si dhufee sirba tokko naa hojjedhu siin jaa. Ni hojjettaa fi silaa mana tokko jaarraa maaltu citaa wal nu saamsisaa jetteeti hojjettee kannetaa fi humaarraan fudhanne achi deemee immoo kireeditii sii kannuuf ni dhukkubsataanaa dalagee siin jaa. Suma kanaan as deebi'e. Maal jechuudha? Ganama kana marqaa hojjettee jaartiin ta'e cireedhaaf marqaa hojjettee nyaattee dhufte ta'a. Yooni maal nyaatte har'a ciree siin jee marqaa jettaame? Maaliin nyaatte marqaa san beektaa dhadhaadhaan nyaatte. Yoon si gaafa marqaa dhadhaamaa bilaadhiif ture marqaa nyaannee malee dhadhaa galanni badee. Jechuudha. Silaa dhadhaan hin jiraanne marquma hojjechuun yaadamu ture jalqabumarraa. Waan dhadhaan jiruuf marqi akka marqamu yaadni jiraate marqaan marqamee eegas booda nyaata. Achi deemtee dhadhaa kana maqaan kaaftooti. Marqaa nyaadhee malee. Marqaa nyaannee malee dhadhaa galanni badee jee Oromoon kanaaf. Egaa sagantaa teenya gara goolabuutti geenye jira. Mee egaa jireenya gammaa jiraatte keessatti gara aartiitiin haa ta'u gara qabsootiinis haa ta'u jireenyi kan kee keessatti mudannoon addaa haatiin irraa banne. Haasumuutiin jira. Mudannoon is hedduudha, muuxannoon is hedduudha. Kanaaf saniin qabdu. Haa ta'uti amma muuxannoon qaba malee mudannoo hagas maraan qaban. Akkamitti? Mudannoon sun hundi anaaf naa muuxannoo. Garuu mudannoo sana immoo osoo barree. Muuxannoo dura mudannoo osoo barree. Mudannoon dura na qunnamte gaafan dura dhufu markaatoo baas ambassaa baas jankanaa jira. Kadiir martuuti waliin jiraanna mana kadiirii kaasnee markaatoo deemuuf lakkoofsa 2 fayyadamna ture baas kana. Galgala Goojjaan barandaa oolleen bakka adeeminaan jaan kadiir faa ati gali bakka hin galluu naan jennaan ishii jeen deeme. Qarshii meeqa kiisha kayyee jira beektaa qarshii 20 qofa kiisha kayyee jira. Lakkoofsa 20 edaa baas kuni bakka baas qabatan dhaqee lakkoofsa 2 qabadda jee 20 seena. Bakka jechuun lakkoofsi 2 bakka geessu qaba. Lakkoofsi 2 markaatoodha bakka inni isaas geessa. Lakkoofsi 20. Lakkoofsi 20 burraayyuu si geessa. Bira kutee. Niin seene kallattii garaa garaati malee. Qarshii tana kannee hoggaan baas seene duwwaan edaa gamanaaf ta'an duwwaan agarre dukkanaa of deemte lafti. 22. Duwwaan agarre allamuma seene fiigeen seene san booda deemee namni hundi na biraa bu'ee dhume wuura jennaan gaafan gabbuu gandan. Seenaan burraayyuu yan burraayyuu kaatee makkannee saggaluu jechuun amma ganaa rabshaa biraati beeka. Waa yaadamaatii miti. Akkasittiin taaskii kadhee halkan keessaa sa'a 5tti makkannee saggale. Mudannoo erga Finfinnee dhufte si mudatte. Meegaa Taajuun gara fuulduraatti godhuuf deemu maaltu jira? Gara fuulduraatti amma wanti nan godhuu barbaadu kaayyoon manaa beefiin qaba. Waaniin hojjechuu qaba ta'uu fedhuun qaba. Duras fedhiin kiyya sirbaa hojjechuudha. Sirba kana yoon siin jedhu waa hedduu namootaafillee fooyyessuun qaba. Waa hedduu barreesseen jira. Nama sirbuu barbaadullee hedduu hojjedheef hin jira. Amma immoo kana booda ifiifiin hojjechuu kaayyoo qaba jechuudha. Yeroo dhiyootti sirboota qeenxee bareedaa hojjedhee xumuree jiru yeroo dhiyootti hojii haaraan gadi hin baajeetiin. Aartii barreeffamaaf yeedaloo malee gara aartii sirbaatti ufumaaf. Egaa waan bareedaadha milkaa'ee siin jennaa gaadhuma irratti Oromoo wanni jettu ni jira. Oromoo wanni hin jiru yoo jiraatte wareegama kaffalamaa ture kaffalamaa jiru aadaaf abbaan keenya itti xiqqaatanii namaa gadi itti ta'anii jiru kana kan jaarame diiguu mannaa isum waan jaaramee jiru diidee takka jettee deebisuurra Oromoo waliin dhufee waliin dubbatee waliin mari'atee
Kanamoo karaan ayyaadu moo keetiitu caala. Yoo kee caala ta'e kee qabannee deemuu. Yoo kiyyatu caala ta'e kiyyaan qabannee deemuu. Kan kanarraa hafe uummanni Oromoo qabsoo nama mallatteessee bakka bu'aa godhatee hin qabu waan ta'eef. Mariidhaan walitti dhufee hawaasni Oromoo keessumaahuu bakka bu'aadha namni if hin jiru. Oromoon qabsoo Oromootiin hoggana if hin jiru. Walitti dhufee wareegama dabre san sodaatee dhiiga dhangala'e san kabajee walitti dhufee qabsoo Oromoo goolabbii itti godhee ummata maqaa isaanii kanaan xiqqaachuu jiru kana ulfinatti deebisu. Osoo isin wal mormitanii ummanni Oromoo guddaan gaafa Afrikaa sababa keessaniin akka hin xiqqaanne kana caalaa akka hin salphanneen jaan qabsaa'ota Oromootiin. Ummata Oromootiin ammoo abbaan fedhe akkanumatti fiishkaa afuufee akka fedhe isin godhuu hin qabu. Ilaalaa, ija banadhaa ilaalaa, qaamaa qalbiin ilaalaa, waan naaf mala jettan hiree murteeffannaa keessan murteeffadhaa yaada jiru qaba. Egaa Taajuun qophii sankarratti argamtee egaa turtiin wajjin gooteef galatoomii jecha egaa daawwattootaa fi hordoftoota GMN qophii sankaa guyyaarraa Taajuu Dabbal yookaan Taajuddin Hassanii wajjin goone kanan gammaatti hordofaa turtanii qophii sankaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii kan isiniin jiru qopheessan qophii kanaa Allammii Sireetii fi ogeessi kaameraa Daawwit Tashoomaati. Hanga dhumaatti waan hordoftanis galatooma. Galatoom akka namaa jiraachuu waan nus jirra jechuuf jirra. Ni jirra.